Maatiin keenya nagaa jirtu fayyaa keessanii an Dr. Haaromsaadha. Arras mata duree haaraa qabadhee dhufee jira. Mata dureen keenyarra wantoota kaanseriif nama saaxilanii fi akkasumas maalummaa kaanserii jedha. Egaa gabaabatti har'a maalummaa kaanserii aga tokko isiniif himuuf nan yaala. Kan alattis wantoota kaanseriif nama saaxilan yookiin sababoota kaanseriif nama saaxilan gabaabsee waan tokko isiniif jechuu nan yaala. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe like gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan isin affeera. Akkasumas yaadaa fi gaafii qabdanis nu qooduu dandeessu. Wanta baruu barbaadan irrattis comment nu gochuu dandeessu. Toora Facebookii koo Dr. Haaromsaa jedhu jalatti akkasumas chaanaalii YouTubeii koo kana jalatti naa qooduu dandeessu jechuudha. Egaa kallattiidhaan gara mata duree koo har'aatti yoo kan deebute akkuma jalqaba isiniif kaasuuf yaaletti maalummaa kaanserii fi wantoota kaanseriif nama saaxilan jedha. Maalummaa kaanseriitti yoo kan deebinu ta'e kaanserii kan jedhamu seelonni qaama keenyaa to'annaa malee yoo gar malee ubbaa'isanii fi qaama keenya keessa kan tamsa'anidha jechuudha. Egaa asirratti wanti beekuu qabdan qaama keenya keessatti yeroo qaamni keenya miidhamu yookiin seeliin tokko guyyaan isaa yookiin umrii isaa ga'e kan dhabamsiifamu ta'e jechuudha. Yeroo du'u ta'e jechuudha. Seelii san bakka buusuudhaan seelii fayyaa obbaayisuudhaan seelii san bakka buusaa jechuudha. Yeroo kanatti seeliin kun kan bakka bu'u to'annaadhaan jechuudha. Hanga barbaachisu seeliin barbaachisu qofti erga uumamee booda dhaabbataa jechuudha. Seelonni sun baay'achuun sun yookiin seeliin sun yeroo uumamu jechuudha. Seelonni sun bakka kan buufaman to'annaadhaan akkasumas immoo murtaa'aadha jechuudha. Yeroo hangi barbaachisu kan uumaman ta'e ni dhaabbataa jechuudha. Haa ta'u malee kaanserii keessatti jechuudha. Yeroo kaanserii keessatti seelonni to'annaa maleedha kan ba'atanii to'annaa maleedha. Akkasumas seelonni kan barbaachisanii ol kan oomishamanidha. Akkasumas immoo seelii fayyaa hin taane jechuudha. Caasaan isaanii akkasumas immoo qaamni isaanii dalagaan isaanii sirrii hin taane akka ba'atanii akkasumas immoo seelonni kunniin seelonni uumaman sun seelonni sababa kaanseriitiin uumaman sun amala qaama namaa miidhuu kan qabanidha jechuudha. Seelonni egaa kaanserii iddoo tokkotti kan uumamanidha. Fakkeenyaaf yoo harma ta'e harma keessatti kan uumamanidha. Seelonni kun amala hamaa akkasumas qaama keenya miidhuu waan qabaniif qaamota keenyarra miidhaa geessisuun kallattiidhaan ta'ee al kallattiidhaan qaama keenya keessa tamsa'uu danda'u jechuudha. Iddoo tokkorraa ka'uun iddoo biraatti tamsa'uu danda'u jechuudha. Yeroo kanas miidhaa kallattii garaagaraatiin qaama keenyarra geessisuu danda'u jechuudha. Egaa haalli uumamaa isa kana jechuudha. Sirriin kan uumamu seelonni qaama keenyaa to'annaa malee gar malee yookaan baay'atanidha jechuudha. To'annaa malee seelonni qaama keenyaa gar malee kan oomishamanidha jechuudha. Kaanseriin kunis iddoo tokkorraa erga uumame booda haala garaagaraatiin iddoo isa irraa ka'uun qaama keenya guutuu qaama keenyatti tamsa'uu danda'a. Seelonni qaama keenyaa inni sirriin to'annaadhaan kan oomishamanidha. Hanga barbaachisu kan oomishaman ta'e immoo hin dhaabbataa jechuudha. Oomishni yookiin uumamni seelota sanii hin dhaabbata. Yeroo kaanseriitti garuu kanaa miti. Seelonni sun gar malee akka oomishamanii fi akkasumas seelonni sun dalagaan isaanii sirrii kan hin taanee fi akkasumas bocni isaanii fi akkasumas hammeenyummaa kan qabanidha jechuudha. Seelonni sun qaama keenya irratti miidhaa kan geessisanidha jechuudha. Egaa wantoonni akka kaanseriin seeliin kaanserii qaama keenya irratti uumamuuf wantoonni nama saaxilan waan hedduudha jechuudha. Keessattuu gosoota kaanserii irratti hundaa'uudhaan wantoonni kaanseriif nama saaxilanii fi akkasumas haalli uumama kaanserii garaagarummaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Kaanserii tokkorraa gara kaanserii tokkotti yoo kan deebinu ta'e jechuudha. Akka waliigalaatiitti gosoota kaanserii fi akkasumas immoo wantoota kaanserii saniif nama saaxilan yeroo biraa mata duree garaagaraa irratti keessattuu kaanserii harmaa, kaanserii ovarii, kaanserii gadaamessaa fi kaanserii biroo irrattis jechuudha. Kaanserii mar'imaa furdaa dabalatee mata duree of danda'e jalatti yeroo yeroodhaan mata duree of danda'e jalatti kan isin dhiyeessu ta'a. Har'aaf kallattiidhaan akka kaanseriidhaaf wantoonni nama saaxilan maali? Egaa akkuma jalqaba isiniin jedhe wantoonni kaanseriif nama saaxilan gosa kaanserii irratti hundaa'uudhaan garaagarummaa hin qabaata jechuudha. Garaagarummaa hin qabaata. Kaanseriin tokko kaanserii isa biraatirraa jechuudha. Wantoonni sababa kaanserii saniif nama saaxilan jechuudha. Garuu wantoonni koomanii ta'e jechuudha. Isaan hundumaafuu jechuudha. Kaanserii qaama keenyaatiif wantoonni kaanserii qaama keenyaatiif nama saaxilan hunduma isaaniitiifuu jechuudha. Kaanserii qaama keenyaatiif wanni akka waliigalaatti sababa ta'e ni jira jechuudha. Tokkoffaa keessatti kaanserii qaama keenya keessatti akka uumamuuf akka sababaatitti kan ta'u umriidha. Keessattuu namoonni umrii 65 ol jiran kaanserii gosoota kaanserii hedduuf ni saaxilamu jechuudha. Umriin namoota akkuma dabalaa deemuun kaanseriidhaaf carraan isaan kaanserii garaagaraatiif saaxilamu
ni dabala. Inni biraa seenaa maatii yookiin sanyii jechuudha. Namoota keessaa maatii keessaa namni tokko kaanserii yoo kan qabu ta'e jechuudha. Abbaas ta'e haadhas ta'e akkasumas obboleettii obboleessi keessaa kaanserii namni qabu yoo kan jiraatu ta'e carraan maatii isaanii keessaa kaanserii qabaachuu kunis hanga tokko dabaluu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun kun kaanseroonni tokko tokko jechuudha. Kaanseriin tokko tokko maatirraa gara maatiitti sanyiidhaan darbuu ni danda'u jechuudha. Kaanseriin gara maatirraa gara maatiitti darban kaanseriiwwan darban ni jiru jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan egaa dhibbaan dhibbatti jechuu hin dandeenyu namni tokko yookiin maatii keessaa kaanserii yoo namni tokko qabu ta'e carraan namni maatii san keessaa haga tokko kaanserii san qabaachuu haga tokko jiraachuu danda'a jechuudha. Kunis gosa kaanserii irratti hundaa'a. Egaa kaanseriin tokko gosoonni kaanserii maatiidhaa gara maatiitti daddarban ni jiru. Inni biraa immoo kaanseroon maatiidhaa gara maatiitti hin dabarres hin jiru jechuudha. Kan sanyiidhaan hin dabarre hin jiru jechuudha. Kunis yeroo biraa mata duree of danda'e jalatti kaanseroota irratti hundaa'uudhaan kan isin dhiyeessu ta'a. Akka mata duree itti aanu akka na hordoftan isin jedha. Inni biraa sababoota kaanseriitiif kan nama saaxilu tamboo aarsuudha. Egaa akkuma mata duree garaagaraa irratti isiniif tuquu yaaletti tamboo fayyaa qaama keenya irratti miidhaa guddaa geessisa. Kana keessaa carraan tamboon kaanserii guutuu qaama keenyaa jechuun hin dandeenya. Kaanserii guutuu qaama keenya irratti uumamuu danda'u hundumaaf nama saaxilaa jechuudha. Kaanserii tamboo sababa tamboo aarsinuuf kaanserii hedduuf saaxilamuu dandeenya jechuudha. Egaa tamboo kallattiidhaan fayyadamuu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namoota fayyadamanitti siqnee yookiin naannoo namoonni tamboo fayyadamanitti yookaan siqnu ta'e carraan kaanserii hedduuf saaxilamuu keenya guddaadha jechuudha. Tamboon kaanserii hedduuf nama saaxiluu danda'a. Inni biraa arfaffaa irratti ifa aduuti. Keessattuu yeroo dheeraadhaaf ifa aduu keessa kan turu ta'e carraan keessattuu kaanserii gogaa fi akkasumas kaanserii birootiif nama saaxilu guddaadha jechuudha. Hanga tokko dabaluu danda'a jechuudha. Yeroo dheeraaf aduu keessa yookiin aduu keessa kan turu ta'e namoonni kunniin carraan isaan kaanserii qabaachuu namoota kaanirra haga ta'e dabaluu danda'a. Inni isatti carrarri faalamu yookiin raadiyeeshin ekspoojar. Egaa carrarri maddeen garaagaraa irraa madduun eksiree ta'uu danda'a akkasumas immoo siitii iskaanii ta'uu danda'a. Kanaafi kan biroo irraa illee jechuudha. Carrarri maddu qaama keenyatti yoo kan galu ta'e yookiin qaama keenya kan faalu ta'e carraa kaanserii uumamuu qaama keenyatti hanga ta'e ni dabalaa jechuudha. Carrarriin yookiin raadiyeeshiniin kun qaama keenya keessatti kaanseriin akka uumamu parsantii ta'e haga ta'e ni dabalaa jechuudha. Inni biraa infekshinii vaayirasii fi akkasumas infekshinii jarmoota biraatiin kaanseriin namatti dhufuu danda'a. Keessattuu vaayirasoonni kaanserii namatti fiduudhaan baay'ee beekamu. Kanneen akka huumaan paapiloomaa vaayirasii kaanserii ulaa gadaamessaa fi akkasumas qaama saalaa dubartootaa fi qaama saalaa dhiiraa namatti fiduudhaan kan beekamudha. Egaa kaanseroonni kunniin sababoota vaayirasiin kun qaama keenya keessa jiranii carraan namni kun kaanseriin qaama isaa keessatti uumamu akka dabalu taasisuu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti kanaan alattis vaayirasoonni fi akkasumas immoo akka waliigalaatti vaayirasiin kun kallattii garaagaraatiin yoo qaama keenya keessa kan seenu ta'e carraa kaanserii nutti fiduu hanga ta'e ni dabalaa jechuudha. Inni biraa keemikaala garaagaraatiif faalamu. Egaa sababa hojiitiin ta'uu danda'a akkasumas haala jireenyaatiin ta'uu danda'a. Namoonni iddoo keemikaala garaagaraatiif faalame keessa jiraatan keemikaalonni hedduu jira jechuudha. Keemikaalonni hedduu jira kaanserii namatti fiduudhaan kan beekamanii jechuudha. Biyya keenya keessattis baay'ee beekamu baatan keessattuu immoo biyya keenyas ta'e namoonni faabrikaa garaagaraa yookiin warshaalee garaagaraa keessa hojjetan kaanserii garaagaraatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Baay'eetu jira. Keemikaalonni baay'eetu jira jechuudha. Keessattuu biyya keenyatti keessatti baay'ee beekamu baatanis keemikaalonni kaanserii namatti fiduudhaan beekaman jiru jechuudha. Inni biraa 8ffaa irratti alkoolii dhuguu. Egaa alkooliin kallattiinis ta'e alkallattiidhaan qaama keenya keessatti akka kaanseriin uumamu gochuu keessatti gahee isaanii taphata akkuma tamboo aarsuu jechuudha. Keessattuu kaanseriin afaanii fi akkasumas kaanseriin liqimsituu fi kaanseriin akka tiruu kun qaama keenya keessatti akka dabalu ni taasisa. Kana alattis egaa yoo alkoolii baay'isnee kan dhugnu ta'e kaanserii kanaan alatti jechuudha. Kaanserii birootiifis nu saaxiluu danda'a. Salgaffaan ulfaatina guddaa qabaachuudha. Egaa namni yoo baay'ee guddaa kan ta'u ta'e yookiin baay'ee furdaa kan ta'u ta'e carraan inni kaanseriin qaama isaa keessatti uumamu haga tokko dabaluu danda'a. Namoonni baay'ee furdaa ta'an namoonni qaamni isaanii furdaa ta'an jechuudha. Guddinni isaanii baay'ee guddaa ta'an kaanserii garaagaraatiif saaxilamuu danda'a. Fakkeenyaaf kaanserii gadaamessaa jechuudha. Keessoo gadaamessaatiif saaxilamuu danda'u akkasumas kaanserii harmaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Kana malees kaanserii birootis namoonni baay'ee furdoo ta'an kaanserii kanneeniif saaxilamuu danda'u. Kurnaffaa irratti wantoota
kaanseriif nama saaxilan keessaa kulkula yeroo dheeraadhaaf namarra turedha. Egaa yookiin chronic inflammation isa jedhamu afaan meedikaalaatiin kulkulfannaan kun yeroo dheeraadhaaf jechuudha qaama keenyarra madaan tokko yeroo dheeraadhaaf akkasumas madaan qaama alaatti argamus ta'uu danda'a. Madaan keessoo keenyatti argamu jechuudha. Yoo yeroo dheeraadhaaf kan hin yaalamnee fi yerootti kan hin fayyine ta'e carraan isaa gara kaanseriitti jijjiiramu hanga tokko jiraachuu danda'a jechuudha. Inni biraa rakkoo yookiin dhibee qaama ittisa keenyaa wajjin wal qabateedha yookiin immunitii yookiin madiinummaa jennu jechuudha. Rakkoon qaama ittisa keenyaa wajjin wal qabatee dhufu maalidha? Qaamni ittisa keenyaa akka guutuu qaama keenyaa irratti maalidha? Dalagaan isaa seelota kaanserii uumaman fi akkasumas caasaaleen isaa sirrii hin taane yeroo yeroodhaan laaluudhaan to'achuudhaan akka balleeffaman taasisaa jechuudha. Akka badan ta'a seelonni kunniin jechuudha. Yeroo uumaman kaasee jechuudha. Haa ta'u malee qaamni ittisaa keenya yoo dalagaa isaa sirnaan kan dalanne ta'e keessattuu namoonni HIV qabanii fi akkasumas saboota garaagaraatiin qaamni ittisaa isaanii gadi bu'aa ta'e kaanseroonni kun yookiin seeliin kaanserii kana to'annaa malee akka baay'atu isaan taasisaa jechuudha. Kunis maalidha? Qaamni isaan to'atu hin jiru jechuudha. Qaamni isaan to'atu hin jiru jechuudha. Egaa qaama keenya keessa qaama nageenya eessisuudha jechuu ni dandeenya. Ittisni qaama keenya yeroo seeliin sirriin taane yeroo uumamanitti egaa qaamni ittisa keenyaa seeliin ittisa keenyaa seelota kana to'achuudhaan kan beekamuuf akkasumas balleessuudhaan jechuudha akka du'an taasisuudhaan kan beekamudha jechuudha. Yeroo qaamni ittisa keenyaa egaa dalagaa isaa sirnaan kan hin dalanne ta'e yeroo kanatti kaanserii kanaaf akka saaxilamnus nu gochuu danda'a jechuudha. 12ffaa irratti wantoota kaanseriif nama saaxilan keessaa sochii qaamaa gochuu dhiisuu, sochii qaamaa gochuu dhiisuu. Egaa akka qorannoo yeroo garagaraatti agarsiisutti namoonni sochii qaamaa hin goone yookiin yeroo dheeraadhaaf taa'uudhaan sedentary life kan jedhamu yeroo jiraatan tokkoffaan namoonni kun qaamaan akka furdatan taasisaa. Akkasumas qorannoon yeroo garagaraa agarsiisutti maalidha? Namoonni kun carraan kaanserii gosoota garagaraa qabaachuu isaanii namoota kaan irra jechuudha. Namoota sochii qaamaa godhanii fi aktivitii garagaraa irratti hirmaatan caalaa namoonni kun akka kaanserii garagaraatiif saaxilamanidha jechuudha. 13ffaa irratti gosoota nyaataa keessattuu nyaanni bineeldota irraa argaman kanneen coomaa fi zayitiin itti ba'ate carraan isaan kaanserii namatti fiduu baay'ee guddaadha. Faallaa kanaa immoo nyaanni biqiltoota irraa fi akkasumas kuduraa irraa muduraa irraa argamu carraan isaan kaanserii kana namarraa ittisuu guddaadha. Egaa kanaaf nyaata biqilootaa fi akkasumas kuduraa fi muduraa irraa jiru fayyadamuudhaan nyaata coomaa fi zayitaa xiqqeessuudhaan carraa uumamuu kaanserii qaama keenya keessatti uumamu hanga tokko xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. 14ffaa irratti wantoota kaanseriif nama saaxilan keessaa walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnedha. Egaa walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne haala garaagaraatiin kaanseriidhaaf nama saaxiluu danda'a. Keessattuu human papilloma virus kan jedhamu jechuudha. Dhibee walqunnamtii saalaatiin darbuudha. Vaayirasiin kun nama tokkorraa gara nama tokkotti kan darbuudha. Keessattuu kaanserii ulaa gadaamessaa yookiin balbala gadaamessaa dubartootatti fiduudhaan kan beekamudha. Qunnamtii of eeggannoo hin qabne yoo kan raawwannu ta'e kaanserii kana dubartoota tokkorraa gara dubartii tokkorratti akkasumas nama tokkorraa gara nama tokkotti fiduu dandeenya. Akka waliigalaatti wanti isin hubachuu qabdan gosa kaanserii irratti hundaa'uudhaan wantoonni kaanserii saniif nama saaxilan akkasumas amalli kaanserii saniitis garaagarummaa qaba. Tokkoon kaanserii fi akkasumas amala kaanserii saniin yeroo biraa mata duree of danda'e jalatti keessattuu yeroo dhiyootti kaanserii harmaa fi akkasumas kaanserii biroo qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Gaaffii fi yaada qabaattan naa qooduu dandeessu. Namoonni immoo chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan subscribe like gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan isin affeera. Kanaan alatti hiriyootaa fi maatii keessanitti qooduun barumsi fayyaa yeroo garagaraatti an dabarsu akka isaan bira gahu taasisaa isin jedha. Waan yeroo hundumaa na waliin taataniif guddaa galatoomaa isin.